Ashama harka fuudhee kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota chaanal Amintuu nageenya rabbii guddaa bakkuma isin jirtanitti qilleensa lafaa faca'ee isin qaqqabuudha. Qophii oduu adda taate kan qaban isin oduu adda taate break news oduu haaraa jechuudha. Oduulee akka kalee gadi isin dabarsee ture asiitti jechuudha. Oduun akkanaa kun woboo jabeessuun bilisummaa Oromootiif qabsoo Oromootiif Baati saddeet keessatti bilisummaa isin gonfattee Tigraay jechuudha. Oromoonis fakkeenya Ustaaz Kamaal Hebboo fakkeenya nama hundaa ta'uu danda'a jechuudha. Laal akkuma suuraa irratti argitan qabsoo karaa nagaa gaggeesse irratti geerarsa adda addaa geerare uffata boora kanas uffateetiin qabsoo karaa nagaa gaggeessu ture gara hundaan hifatee dadhabee gorsee maal jedhee boodarra waan godhu wallaala jennaan qabsoo hidhannootitti onnee isaa takkattii muratee lubbuu isaa takkattii kaffaltii hin qabne san uummata Oromootiif laatuuf jecha goonni akkanaa dhugumatti goota dhugaa rabbiitti qabsoo karaa nagaatitti ni gaggeesse. Walaloo yaadaloo adda addaa geerarsa adda addaa irratti ni baarsi ni gorsi hin dandeenye qabsoo hidhannoo malee wanni bilisan baasu hin jiru jechuudhaan Quraana Rabbii kan qara'us geerarsa adda addaa waan baasus lafa kaa'ee uummata isaatiif jecha lubbuu fi takkattii qabu aarsaa gochuuf bosona seene. Waaw dhugaa baay'ee nama gammachiisa. Waan baay'ee nama gammachiisuu fi waan abdii nama horuu fi uummata hin dammaqeenis kan dammaqsu jechuudha. Just karaa hidhannoo qofatti furmaanni argama duwwaa osoo hin taane namni kamiinuu kan karaa nagaatitti amantus kan karaa qawweetitti amantus qabsoo kan kee didi akkuma jirtu bakkuma jirtu diduun furmaata. Akka kiyyetti amma yoo qabsoo bosonaan seenu jedhe bakkuma jiru kanatti waan isaan ajaja isaanii hojii isaanii irra oolchinaan jedhaniif karaa isaanii erganiif wanta faallaa isaanii deemu diduudha waan biraatiin didi kalaas diduun furmaata waan ta'eef baay'ee takkan gammadee jechuudha. Namni kun sheekiidha inni sheekaa Arsii Baalee keessatti dhalate jechuudha. Qeesiif paasterii doktor injiinar barsiisaa maalii saanii kana hunda kanaafuu fakkeenya ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenya tahee argamee jira jechuudha. Kanaa olu namni maqaan isaa hin beekamne amma isaa Ustaaz Kamaal Hebboo wanti namni hundi maqaa beekuuf YouTube mataa isaanii qabanii miidiyaa irrattis ni beekamu. Yeroo baay'ee sagalee warroota hidhamaniifis tahaa turanii karaa namni isaan sirriitti beeka jechuudha. Garuu kan isaan irraa doktorri ni jira. Waraana bilisummaa Oromoo keessa doktorri ni jira. Namoonni dhumaayyuu harki caalaan warri bosona keessa jiru nama baratee mindaa mootummaa osoo argatu dhiibbaan uummata isaarra gahaa jiru saba isaa cunqursaa jiru cunqurfamni saba isaarra gahaa jiru kun daran garaa isa nyaachuurraa kan ka'e maatii isaa dhiisee jaartii isaa dhiisee obbolaa isaa dhiisee ijoollee isaa dhiisee mindaa isaa dhiisee bosona seenuuf murteesse jechuudha. Doktora jira bosona, injiinara jira, profeesara jira. Wanti hin jirre hin jiru jechuudha. Bosona keessa wanti hin jirre hin jiru jechuudha. Sheekii jira akkuma maqaan Ustaaz Kamaal Hebboo kana sheekii jira, qeesii jira. Wanti hin jirre hin jiru jechuudha bosona keessa. Kanaaf namni kamiinuu ammas abdii murachuu osoo hin taane dhugaa dubbachuudhaaf eebba albama hacee kennaa jechuudha. Eebba albama isaa kanaa fi itti yaadeffannaa waggaa yeroo Juun 29 inni wareegame kana Oromoon kutaa Oromiyaa keessaa bakka adda addaatti gaggeessuun kun Oromoon riphee jiraachuu kan agarsiisu malee Oromoon rafee jiraachuu kan agarsiisu miti jechuudha. Daran Oromoon jiraachuu Oromoon ammas kan durii caala hamilee keessatti tarsiimoo wanti masakamu wayittu isaaf lafa kaa'amuutiin dhabee xiqqoo burjaajii keessaa seenu malee namni rafee hin jiru rafuufis hin taa'u hin rafamus jechuu kana booda inuma hin rafamu jechuudha. Abadan hin rafamu jechuudha. Uummanni Oromoo fedha isaatiin biyya isaa irratti uummanni Oromoo waa sadiif qabsaa'a. Wanni sadiin qabsaa'uuf akka tokkoffaatitti biyya isaa irratti wanta Rabbiin gubbaa gad roobseef dacheen isaa Oromiyaan ol biqilchitee san irratti abbaa ta'ee wanta isaa san ittiin jiraachuu. Lammaffaan immoo mirga afaan isaa aadaa isaa eenyummaa isaa babal'isee akka barbaadetti
biyya san keessa ittiin jiraachuu qabeenya isaa kan rabbiin garroomsee fi jalaan biqilee kan barbaadu abbaa biraa irratti affeeree barbaadu baatu immoo kophaa isaa nyaachuu mirga qabaa jechuudha. Sadaffaan immoo ollaa isaa wajjin gaarummaa waggaa hedduu Oromoo waa hedduu barbaada garuu guguddoo inni barbaadu sadiin tana jenneetiin tilmaamuu dandeenya jechuudha. So hanga waan kana sadiin kana argannutti hanga waan sadiin Oromoon barbaadu guguddoo kana argannutti abadan uf duuba deebi'u wanta jiru hin jiru jechuudha. Abadan uf duuba deebi'u hin jiru jechuudha. Kan qabsoo karaa nagaatti amanu akkasumattuu keessa ajjeefamaa, hidhamaa, dararfamaa garuma saniin diddaa isaatti argisiisa, itti agarsiifna, itti argisiiftan jechuudha. Kan qabsoo karaa hidhannutti amanus bosona seena. Warri biyya alaa keessa jirus deeggarsa gara danda'een isaan bosona jiru bira dhaabbachuun dirqama kennaa fi dirqama keessan dirqama nu hundaate jechuudha. Maaliif humna isii qofaan tippilleef humna biyyaa qabdu qofaan qabeenya biyyaa qabdu qofaan deebitee maqalee isii dhuunfachuu hin dandeenye jechuudha. Biyya alaa irraa biyyoota adda addaa keessaa bakkoota adda addaa keessaa waajjiraalee Awurooppaa fi Ameerikaa gurguddaa keessaa nama qabdi jechuudha. Nama qabdi, bizinesa qabdi. Hanga ummata alatti gabbayeetiin karaa irratti diddaa argisiisu san caalaa kan mana keessatti olaafeetiniin karaa ikoonomiksii Itoophiyaa kan ittiin dhahuu barbaadan waliigaltee mootummoota Awurooppaatiin keessaan harkaan hojjetan kan caalutu keessatti olaafee keessaan hojjetanii osoo mootummaan Itoophiyaa ministeerri muummicha Itoophiyaa aangoo irra jiru biyya Itoophiyaa san xiyyaaraan biyya biraa Keeniyaa qubatanii Keeniyaa irraan seenaniitiin faranjiidhaan Geetaachoo Raddaa wajjin adeemaan jirtu bakka inni rakkatee maalti keessatti deemtee intarvii godhaan jirtu kana jechuun nama cimaa of duubaa qaban jechuudha. Nama cimaa asiin lola gaggeessaa asiin qabsoo karaa nagayaatiinis biyya alaa keessatti biyyoota adda addaa keessa biyyootas Ameerikaa, Awurooppaa biyyoota adda addaa keessatti qabsoo karaa nagayaatiin sagaleen keenya haa dhagahamullee dhageeffatan jechuudha. Nutis uummanni sabni xiqqoon miliyoona 7 Oromoo waggaa 50 ol gabrummaa jala jiru osoo hin gabroomin yeroo 2 nurratti bilisoomte jechuudha. Sinii gagaru yeroo 2 nurratti bilisoomte yeroo 2 yeroo tura immoo carraa taatee baatii 8 qofatti bilisoomte. Bara duraaniillee maqaa dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo jedhu uummata Oromoo hirmaachisanii kan uf qofaaf aangoo hin qabatin jechuudha. Kan uf qofaaf aangoo hin qabatin dargee kuffisanii kan uf qofaaf aangoo hin qabatin dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo kan jedhu kanaan maqaa kan hundeeffatanii maqaa kanaan OPDO hundeeffatanii uummanni Oromoos qabsoo irratti gaggeessee uummata daangeffama yookaan immoo qarqaarsa uummata Oromootiin aangoo erga ta'anii uummata Oromootiin erga aangoo addaan hiranna jedhanii walii galanii booda gaafa aangoo mallasaan qabatu adda bilisummaa Oromoo jechuudha harka caalatti kan irratti hirmaate keessaa dhiibuuf dirqamanii uummata Oromoo yeroo san keessaa baasan jechuudha. Yeroo sanis ni bilisoomte jarri ammas baatii 8 qofa gabrummaa jala turte bilisummaa isii guyyaa kalee labsatte. Fakkeenya guddaa nama ta'uu qaba. Afaan sooshaal miidiyaa ofirraa haasa'uun bu'aata kan qabu. Akka nama dhuunfaatitti keessaa maal hojjechuu qaba? Nama dhuunfaa wajjin guruuppii jiru wajjin maal hojjechuu qaba? Dirqama biyya jiraattee loluun qabdu jechuudha. Dirqama biyya jiraattee loluun qabdu. Ka biyyaa sun lubbuu isaa aarsaa godhee sii kaffaleemi atis waan gochuu dandeettu guddatu jira. Namni sun miila qullaa deema baay'een isaa waraana adda bilisummaa Oromoo baay'een isaa miila qullaa deema. Kun ammoo kopheeleen isaan uffatan kopheelee yoo argatan waraana irraa baafatanii uffatan malee kuwwan kopheen isaa kan qoreenuu keessaa waraantee gubbaan bahuu dandeessu. Waraanallee akka carraa tahanii baay'ee haleelanii waraana xiyyiitii fudhatan malee gahaa miti meeshaaleen bitamuu fi qaban meeshaaleen adda addaa baay'eetu jira jechuudha. Wanni isaan barbaadan waa baay'eetu jira. Kanaaf akka nama naannoo keessa jiru gurmootanii namni naannoo keessa woboo keessa jiru yoo jiraate nama sanii wal qunnamtii gootanii waraana kana bira dhaabbachuun dirqama kenna jechuudha. Dirqama kenna jechuudha. Kan qabsoo karaa nagaatti amantus qabsoo karaa nagaa kan keetiin gaggeeffata. Kan just afaaniin asirraa qofa anamma yoo afaaniin dabarse qofa bu'aan takka jiru jechuudha. Garuu wanni na hojjedhu jiraachuu qaba keessatti. Wanni na hojjedhu qofa jiraachuu qaba jechuudha. Si yaadachiisuudhaaf waan ta'eef. Kan isin jechuu barbaada baay'ee gammadee Ustaaz Kamaal Hibboo fakkeenya nama hundaa ta'e jechuudha. Fakkeenya nama hundaa ta'e illee qeesiif sheekii paasterii waa hundaatiifuu fakkeenya guddaa ta'e jechuudha. Hanga nama isin jedha oduu baay'ee nama gammachiiftuu fi
abdii namatti hortu jechuudha. Hanganuma isin jechuu barbaada chaanala kiyyaa warri haaraa taate subscribe gochuun maatiin jaajila fayyaa ta'an naga keessa